Nagaan isiniif haa baay'attu hordoftoota Ibsooteek har'as akkuma kanaan dura har'as onlaayin bizinesii tokko qabadhee isinii dhiyaadhe jechuudha. Onlaayin bizinesiin kunis egaa baay'ee salphaadha. Baay'ee isa kanaan duraarra invest otoo hin godhin akkasumatti guyyaa guyyaatiin itti hojjetachuu dandeenyudha jechuudha. Invest goones itti fayyadamuu dandeenya. Investii malees nu heeyyama jechuudha. Yoo xiqqaate qaniitti qarshii 10 hamma 2000tti argachuu dandeenya jechuudha. Isas egaa akkamitti akka argachuu dandeenyu kana amma dhumaatti yoo na wajjin turtanii weebsaayiticha wajjin wal isin barsiisuu hin danda'a jechuudha. Hamma dhumaatti ana wajjin tura. Weebsaayitichi egaa Spin to Money jedhama. Spin to Money jedhama. Spin to Money kun egaa akkuma maqaa isaa irraatii himu ispiinii yookaan immoo carraa keenya kan ittiin ilaallannudha. Kana fakkaata jechuudha. Kuni akkaawuntii godha. Kana keessaa immoo baheenan isinitti agarsiisa jechuudha. Na waliin ta'a akkamitti akka banamus wal faana ilaalla. Spin to Money egaa liinkii isaa gad jalaa isinii kaa'eera description boxii jala. Egaa jalqabumatti gaafa liinkichatti buutanii haala kanaan isinii fida jechuudha. Sanaati achi jooyin gootanii giruuppii yookaan immoo telegiraamaa abbaa weebsaayitii kana dhuumetti isaan wajjin wal quunnamuu dandeessu jechuudha. Isaniin booddee immooti yoo banachuu barbaaddanii jechuudha. As kana akkuma argaa jirtan guyyaa guyyaatti hin kaffala jechaadha. Yeruma sanumatti hin kaffala jechuudha. Akkasumallee kallattii maanirree gargaarsa tokko gaafii yoo qabaattani isiniif hin deebisa isa jedhamudha. Amma tokko hamba barraa'eeru wanta akkasiitiin hojjeta jechuudha. Levelii qaba akkuma argaa jirtanii yoo barbaaddan fayyadamuu dandeessu. Jalqabni isaa starter firiidha. Firii otoo investiin godhin akkasumatti maallaqa argachuu dandeessanidha. Sanaati achi hamma torbaatti immoo fooyyeffachuu dandeessu jechuudha. Inni jalqaba akkuma argaa jirtan biroonzee jedha, silver, gold, platinum, diamond, super diamond akkasuma kingirree jedha jechuudha. Amma kingiitti jira jechuudha. Kan akkasitti fooyyeffachuu dandeenya jechuudha. Egaa jalqaba gaafa banannu sanaati achi loogiin ishee jettu irratti kilik goona jechuudha. Saniin booddee nuti hin bananne waan ta'eef create account ishee jettu kunuutis kana jirti create account ishee jettu irratti kilik goona jechuudha. Saniin booddee as kanatti maqaa keessan guuttu jechuudha. Maqaa keessan isa sirrii guuttu qubee 6 ol ta'uu qaba jedha seerri isaa. Ammas iddoo kanatti iimeelii keessan barreessuu fi qabdu jechuudha. Akkuma argaa jirtan gajjallaatti yerootti namoota kakkafaluu fi maqaa isaaniif isiniif dhaama jechuudha. As kanatti immoo bilbila keessan sirrii guuttu jechuudha. As kanatti bakkee kanatti paaswaardii kan jedhu irratti paaswaardii